Akkam nagaha isinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya kan guyyaa har'aa waa'ee immoo irratti jechuudha. Gaaffilee immoo wal qabatanii kaaniif tokko tokkoof deebii itti kennina jechuudha. Fakkeenyaaf immoo irratti sa'aatii meeqatti online irraa akka baatan namoonni akka hin agarre gochuu, akkasuma real time chat kan jedhamu yookaan yogguu amma immoo irratti barreeffama barreessinu osoo nuti yaada keenya hin xumuratin namni suni dubbisa. Qubee takkaa lama yogguu barreessinu inni ni arga jechuudha. Kanallee akkamitti cufuu akka dandeenyu ni ilaalla. Kan biraan immoo garee immoo keessa akkamitti leefti qabachuu akka dandeenyullee waliin ilaalla jechuudha. Gara sitti darbuun dura warroonni hanga ammaatti chaanaala Oromoo Samsung subscribe hin godhin akka subscribe gootan mallattoo beeksistuu tanallee akka bantan affeeramtanii jirtu. Akkasuma viidiyoo keenya like share yoo gootan baay'ee gaariidha. Barnoonni dabalataa isinis hin darbu, akkasuma hiriyoonni keessanillee irraa fayyadamuu ta'u jechuudha. Gara barnoota keenya guyyaa har'aatti yogguu dabarru jalqaba immoo keenya bananna. Immoo keenya yogguu bananne as jalarratti sarara sadeen tana ni tuqna. Itti aansuudhaan settings kan jedhu kana irratti ni tuqna. Achi booda asirra gadi ni deemna. As jalatti privacy kan jedhu ni jira, isa irratti ni tuqna. Egaan itti aansuun bifa kanaan nu fida jechuudha. Kanneen asirra jiran hedduun isaanii kanuma WhatsApp irra jiran jechuudha. Garuu namoota hin beekneef maal akka ta'an isiniif ibsa jechuudha. Inni jalqabarra jiru kuni last send jedha. Fakkeenyaaf isa irratti yogguu tuqne bifa kanaan fida. Inni kuni sa'aatii meeqatti online irraa akka baane kan mul'isu sani jechuudha. Fakkeenyaaf everyone kan jedhu kana irra yoo tuqne sa'aatii meeqatti online irraa akka baane namni immoo fayyadamu kamuu nu laaluu danda'a jechuudha. Inni lammaffarra jiru my contacts kan jedhu kuni ammoo yoo isa irratti goone sa'aatii meeqatti online irraa akka baane warroota nuti immoo irratti hiriyaa taane yookaan lakkoofsa isaanii save godhanne qofatu laaluu danda'a jechuudha. Inni dhumarratti nobody jedhu kuni ammoo yoo isa irratti gootan sa'aatii meeqatti online irraa akka baatan namni tokkolleen isin laaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu isin yoo sa'aatii meeqatti online irraa akka baatan gonkumaa akka hin mul'anne barbaadan nobody irra gootu jechuudha. Filannoo keessaniin irra kaawwattu jechuudha. Itti aansuudhaan kan lammaffarra jiru kuni profile photo jedha. Yogguu isa irratti tuqne bifuma jalqabaa saniin nuuf fida jechuudha. Everyone namoonni immoo fayyadaman kamuu profile photo keenya ilaaluu danda'u. My contact kan jedhu kun immoo warroota immoo irratti hiriyoota nuuf ta'antu profile keenya ilaala. Nobody ammoo namni tokkollee profile keenya ilaaluu hin danda'u jechuudha. Kanallee isin filannoo keessaniin sirreeffattu jechuudha. Itti aansuudhaan sadaffaa irra kan jedhu read receipts kan jedhutu jira. Inni kun ammoo fakkeenyaaf barruu immoo irratti waliif erginu san yoo dubbifnee jiraanne nama saniin akka hin dubbifne akka jedhuun yoo barbaanne asirratti nobody irra goonetti sirreessina jechuudha. My contactin ammoo hiriyoota keessan qofatu akka isin dubbiftan beekuu danda'a. Everyone ammoo namni immoo fayyadamu kamuu yoo isin dubbiftan beekuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isin barruu namoonni isiniif ergan isin dubbiftanii nama saniin hin dubbifamne akka jedhuun yoo barbaadan nobody kan jedhu kana fayyadamtu jechuudha. Itti aansuudhaan dhuma irratti kan jiru real time chat kan jedhudha. Real time chatting kuni fakkeenyaaf yogguu amma immoo irratti barruu barreessinu yogguun qubee takkaa lama barreessinu namni sun dubbisuu danda'a. Yookaan osoo nu yaada keenya xumurannee isaaf hin ergin yogguu nuti asii barreessaa jirru beekuu danda'a jechuudha. Wanti sun akka hin mul'anne yoo barbaadan fuulduratti raayitii tana irraa balleessitu jechuudha. Egaa raayitii tana irraa balleessitanii booda barruu isin barreessitan hanga isin xumurtanii namichaaf ergitanitti namni sun qubee takkaa lama isin barreessitan isin jalaa beekuu hin danda'u jechuudha. Egaan hordoftoota keenya kana fakkaata. Bifa kanaan akka sirreeffattan abdiin qaba jechuudha. Itti aansuudhaan kan ilaallu immoo akkamitti garee immoo keessa bahuu dandeenya yookaan leefti qabachuu dandeenya kan jedhudha. Isa kanaaf salphaadha kunilleen garee keessaa bahuu feenu san bira deemneti yogguu garecha keessa seenne asirratti maqaa garee irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan as gama mirgaatiin tuqaa sadeen tana irratti ni tuqna.
Achi booda jalqaba irratti leave kan jedhutu jira. Yoo garee keessaa bahuu barbaanne jechuudha leave kan jedhu kana tuqna jechuudha. Achi booda yes kan jedhu kana irratti ni tuqna. Egaa itti aansuudhaan garee san keessaa baadeetti jirra jechuudha. Bifa kanaan garee barbaaddan keessaa leefti qabachuu dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata akka irraa fayyadamtanis abdiin qaba. Barnoota kana yoo kan beektan taate hiriyoota keessaniif akka share gootan kabajaan isin gaafadha. Maaliif yoo jettan namoota barnoota nuti dhiheessin irratti dhufanii gaaffii gaafatantu jira. Kanaafuu isin share gootan yoo isaan dhaqqabsiiftan nuhiifillee namoonni dhufanii gaaffii akkanaa nu gaafatan nuuf irratu jechuudha. Akkasuma chaanala Oromoo Samsung kana subscribe godha. Mallattoo beeksistuu tanallee banaadha. Achi booda barnoonni nuti gad lakkifnu osoo isin jala hin dabarre kallattiidhaan nu hordofuu dandeessu jechuudha. Barnoota keenya kan itti aanuun hanga wal geenyutti nagayaan tura galatuuma.